Sename. Yegabo. Liada, yo ya. Liada, man. Live kana wale be inu ture yotana. Kana amma dufne jira. Liada man liada. Namni abshala ta'es gaaseenaati. Irraa isniifin kanna beeta waliin marii gaggeessuun gaariidha. Kanaaf dhiyaadha. Beeta osoon siigaltee mata duree kiyyatti hin seenne dura waan takka lamaan dubbachuu barbaada. Social media kana waan social media jedhamu kana akka hawaasa keenyaatti yookaan akka uummata keenyaatti yookaan akka uummata Oromootti ammallee siigaltee social mediaan kun maal akka ta'e faayidaan social mediaan qabu maali? Ilaama namni keenya kun siigaltee waa hubatanitti hin fakkaattu. Akka siigaltee sababa biraatiin social media kanarratti beeta amma sabni biraa yoo Oromoo dha'uu barbaadan Oromoo maqaa balleessuu barbaadan Oromoo hundaa'uu xiqqeenya siigaltee saba kaanirra kaa'uu yoo barbaadan social media kanaan fayyadamanii akkasitti siigaltee uummata isaanii itti fillee sagalee ta'anii waa hedduu dalagan beekna ispeeshaalii nafxanyaan warri nafxanyaa kun jechuudha. Kanaaf waa hedduu siigaltee wal dhageettii qabanii waa cubbuu taates tokkummaadhaan siigaltee cubbuu sirra kaa'anii akkuma amma dura waa hedduu siigaltee uummata Oromoo maqaa balleessuu fi qabsoo Oromoo maqaa balleessuu irratti akkasuma siigaltee Oromiyaa maqaa balleessuu fi olola irra oofuu irratti waliif galan beekta. Kanaaf social media kana irra guddaa siigaltee social media kana hiikuma isaatu hin beeknu. Kanaaf irra guddaan namaa akkanaan yaadutti Oromoon siigaltee Feesbuukii kanarra hedduudha nama hedduu jira. Waan siigaltee itti fayyadamaa fi akkasuma siigaltee social media faayidaa social media siigaltee habeenu nutti hin fakkaatu. Takka siigaltee wanni social media faayidaan social media qabu rakkoo uummanni keenya keessa jiru ol baaneen siigaltee uummata keenyaaf sagalee ta'uudha. Yeroo siigaltee warri Oromoo balleessu barbaadu diinni Oromoo warra seenaa Oromoo balleessu barbaadu warra siigaltee gurmaa'as gubbatti seenaa Oromootii fi uummata Oromoo maqaa balleessu warra barbaadu dura dhaabannee siigaltee deebisaa barbaachisu hannuu hin dandeenye dhugaa dubbachuudha. Kanaaf siigaltee hanqina bal'aatu jira. Takka siigaltee gama miidhama keenyaa rakkoo teenyillee as gubbatti ol baanee ibsa duratti rakkoo guddoo jira. Kanaaf ati akkuma waliigalaattu siigaltee duubarra jira. Kanaaf ni yaadame.
ani yaada kiyya dabarfadheetumaan kastii raawwadha. Kanaaf assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu ijoollee Oromoo qaqqaalee akkam jirtan nagaa fayyaadha. Kanaaf har'a walitti deebinee jira. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Kanaaf beektaa wanni har'a na fide waa'ee siigaltee dhumaatii uummata Wallaggaa fi buqqaatii uummata keenya haalaan buqqeessan irraa hin dubbachuu barbaada. Akkuma reefu dubbachuudhaaf yaaletti yeroo amma fakkeenyaaf Wallagga keessatti kan buqqa'aa jiru uummata keenya, kan ajjeefamaa jiru uummata keenya, kan ammoo siigaltee uummata kiyyaatu miidhamaa jira Wallagga keessa jedhee sooshaal miidiyaa fi miidiyaa qaban irratti ba'ee miidhama uummata keenyaa kan awwaalaa jiru warra nafxanyaa kana dhugaa dubbachuudhaaf. Beektaa tanaafiin sooshaal miidiyaa kanarratti uummanni keenya itti fayyadamuu hin beeku wanni hin jiruuf. Yoo itti fayyadamuu beeknellee sagalee uummata keenyaa ta'uu hin dandeenye jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf amma dhiini siigaltee ilmaan Oromoo, rakkoon ilmaan Oromoo nama sagalee ta'uuf dhabdee jirtu Oromoo dhugaa dubbachuudhaaf. Har'aan tana yookaan laallu taate Wallagga keessatti, Shawaa keessatti, naannoo Oromiyaa tana keessatti humnoonni hidhatan, humnoonni siigaltee sirna dur deebisuudhaaf deemu, warri siigaltee shiftaa, uummanni siigaltee fannoo jaanii, humni addaa naannoo Amaaraa jaanii yeroo siigaltee Oromiyaa tana seenee uummata keenya ajjeesee, uummata keenya saamee, uummata keenya kaan godaansisee deeme jechuudha. Isaan bira dabreellee poolisii Oromiyaallee siigaltee Shawaa Bahaa keessatti amma durallee namni akka ajjeesee quba qabnaa jechuudha. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa, mootummaan siigaltee uummata Oromootiin bulcha ifiin jettu takka birmadummaa Oromiyaa, mirga uummata Oromoo, kabajaa uummata Oromoo maaliif eeguu dadhabaniin gaafii guddaadha dubbachuudhaaf. Beekni birmadummaa Oromiyaan daangaan Oromiyaa kabajamuu qaba. Nageenyi uummata Oromoo kabajamuu qaba. Har'aan tana siigaltee qaamni hidhate warri fannoo ifiin jiru uummata keenya Wallagga keessatti akka fedhe godhaa jira. Jenosaayidii irra gaggeessaa jira. Buqqaasaa jira. Kaan manaa hojii gubaa jira. Wanni kun siigaltee yeroo hedduudha jechuudha. Yeroo hedduudha deddeebitee uummanni keenya siigaltee miidhamaa jira. Kanaaf mee namni keenya siigaltee kan sooshaal miidiyaa gubbaa jiru uummanni keenya buqqa'aa jira. Uummanni keenya naannoo Wallaggaa saniif fannoodhaan dhumaa jira. Maaliif sagalee ta'uu dadhabneef? Maali nuti kummee? Warri haqa hin qabne siigaltee, warri dhugaa hin qabne, warri cubbuudhaan siigaltee sirna dur deebifachuu deemu osoo haqa hin qabne siigaltee sooshaal miidiyaa kanarratti ol ba'anii waan tokkummaa qabaniif cubbuu hunda Oromoo irra kaayaa turan jechuudha. Maqaa Oromoo balleessaa turan jechuudha. Maqaa qabsoo Oromoo balleessaa turan jechuudha. Maqaa balleessuu kana dhugaa qabaatanii osoo hin taane warri nafxanyaa cubbuurra siigaltee waliif galu. Cubbuurra waliif galu. Kanaaf nuti akka sabaatti yeroo uummanni keenya Wallagga keessaa buqqa'aa jiru, yeroo uummanni keenya fannoodhaan Wallagga keessa dhumaa jiru, mee poolisiin Oromiyaa eessa jirti? Poolisiin Oromiyaa waan biraatii miti. Poolisiin tun siigaltee ilmaan Oromoo warra Oromoo keessaa ba'e. Warra siigaltee ilmaan qotee bulaati. Har'aan tana yeroo uummanni keenya fannoo Amaaraatiin Wallagga keessa dhumaa jiran kana poolisiin Oromiyaa maal eeguu jirtan? Maal eeguu jirtan? Uummata akka keessaniiti. Dhiira akka teessaniiti.
warra hidhate kan ummata keessan balleessaa jiru kan ummata keessan siigaltee godaansaa jiru kan lafa Oromoo siigaltee babal'ifachaa jiru warra akka keessaniitii jechuudha. Kanaaf poolisiin Oromiyaa dargaggoo Oromoo obboleessa keetu siigaltee dhukaastee ajjeesaa jirta. Shane deeggartettee obboleessa kee hidhaa jirta. Obboleessa kee mana hidhaa keessaa baaftee ajjeesaa jirta. Arraan tana roorroon ummata Oromoo irra yeroo dhufte maaliif qawweete? Maaliif ummata kee tiisuu dadhabdeen gaafii guddaa. Kun siigaltee dogongora hamaadha dhugaa dubbachuudhaan. Akka malee siigaltee seenaa hammeenyaa waan akka malee nama rarra'u jechuudha. Har'aan tana bara mootummaan naannoo Amaaraa yoo ummanni Amaaraa sabaan Amaaraa Oromiyaa keessa kan jiru namni tokko siigaltee yoo kan ajjeefamu taate yoo kan miidhamu taate nageenya ummata keenyaa kan Oromiyaa keessa jiru eessiifna jechuudhaan hangam takka siigaltee Oromiyaa seenuudhaaf bobaa hanqa turan amma duraas ni beeytanii jechuudha. Laal mootummaan naannoo Amaaraa quuqama ummata isaaniitii qabdi. Laalaa ummata isaaniitii qabdi. Ummanni isaanii akka tuqamu feetu. Garuu mootummaan naannoo Oromiyaa, poolisiin naannoo Oromiyaa maaliif ummata keessan hanqa daangaa Oromiyaa cabsanii fannoo warri jaamu shiftaan kun yeroo ummata keessan ajjeesan maaliif itti dhiiftan? Poolisii Oromiyaa jechuun ilmaan nafxanyaati. Moo isin ilmaan nafxanyaati? Moo isin siigaltee saba kana miskiina kana ummata miskiina kana warra amma buqqaasaa jiran kanarraa hin dhalanne? Kanaaf nama dhibdan. Yoo ummata Oromoo balleessuudhaaf hamiiliidhaan siigaltee ummata kana balleessuu shane jettanii tumtanii balleessuu irratti tokkoffaadha. Yeroo diinni dhufee warri nafxanyaa fannoon dhuftee daangaa Oromiyaa cabsitee ummata keenya Wallagga keessatti Shawaa keessatti tarkaanfii irra fudhattu akka nama quban qabneetti poolisiin Oromiyaatii fi mootummaan naannoo Oromiyaa eegumsa ummata keenyaaf hin gootan. Kun rakkoo hamtuu dhugaa dubbachuudha. Ilaalcha hamaadha kun. Kanaaf ummata Oromoo keessaa lanne jettan kan ummata Oromootiif qabsoofne jettan arraan tan ummata Oromootiif akkan qabsoofne ummata Oromootiif akkan dhaabbanne ummanni Oromoo bal'aan poolisii Oromiyaatii fi mootummaa naannoo Oromiyaa isin akka jira isin ajaa'ibaa jira isin maal akka taatan isin baraa jira jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf warri humni hidhate humni shiftaa kun yeroo hedduu daangaa Oromiyaa kana cabsanii ummata keenya irratti tarkaanfii fudhachaa turan jechuudha. Maali? Mootummaan Oromiyaa maaliif nageenya ummata keenyaa eegsisuu dadhabdan? Maal rakkoon yeroo hundaa'uu siigaltee karoorri isinii baasanii isin harka kaayan kanuma Oromoo ajjeesuuti, kanuma Oromoo hidhuuti, kanuma Oromoo siigaltee nafxanyaa dura qabdanii nafxanyaan akka fiixaan godhuuti karoora kana isinii kennan. Karoora siigaltee lafa Oromoo diinaaf hirtanii akka diinni irra qubatee siigaltee Oromummaan akka baddu karoora kana qofa isinii kennanii. Maaliif siigaltee hin gooneef ummata keenyaaf? Maaliif hin gooneef? Kanaaf wanti kun siigaltee waan hamaadha. Waan hedduu nama dhagaamaati. Ummata keenya siigaltee jenosaayidii naannoo Wallaggaa Hora Guduruu irratti jenosaayidii irra gaggeessan bara siigalteen Oromootu biyya bulcha jechaa ummanni keenya siigaltee Oromoo biyya bulcha jaanii ummanni qoma daawwachaa jiru kanatti dhumaatiin ummata Oromoo nafxanyaan akka malee dabalaa jira. Ummanni Oromoo nafxanyaadhaan fannoo Amaaraatiin akka malee buqqa'aa jira. Mee mootummaan Oromiyaa, mee mootummaan Oromoo, mee mootummaan ilma abbaa gadaa, mootummaan ilma abbaa gadaa Oromoon akka buqqaatuu fi Oromoon akka ajjeefamtu kana kaayyoon mootummaa ilma abbaa gadaa. Kanaaf kun waan hedduu nama gaddisiisaati. Keessaafuu seenaa hammeenyaa lafa kaayyattanii jirtan poolisiin Oromiyaa,
humni nageenyaa Oromiyaa kan siigaltee yeroo nafxanyaan yeroo fannoon Amaaraa daangaa Oromiyaa seentee uummata Oromoo fixxuu godaansiftuu lafarraa buqaaftu warri harka marattanii teessan seenaa uummata Oromoo biratti seenaa akka malee isinii galmootee jirti dubbachuudha. Waan akka maleeti. Cubbuu akka maleeti. Kanaaf nama gaddisiisa beektaa? Hedduu nama gaddisiisa. Keessaafuu uummanni keenya kan naannoo Horroo Guduruurraa buqqa'aa jiru warra siigaltee jireenyi isaanii akka malee itti taanaan warra qubsumaan Wallagga naannoo Wallaggaa qubatanii jechuudha. Warra Harargeerraa Wallagga achi qubsiisanii warra achi jiraachaa turu. Kanaaf uummanni keenya maaliif uummata miskiina kana ummata jireenya isaa fooyyessuudhaaf tattaafachaa jiru kan siigaltee fannoo Amaaraatiin dhumaa jiru kana maaliifi sagalee ta'uuf dadhabne? Mootummaan naannoo Oromiyaa akka uummata isaatti ilaaluu dhiisee jira. Uummata keenya kan akka uummata isaa ilaaluu dhiisee jira. Osoo poolisiin Oromiyaa dhaabbattuuti fannoo Amaaraa dhuftee uummata keenya manarra gubdee ajjeesaa jirti, fixaa jirti. Eenyuuf akka dhaabbatan nama dhiba dhugaa dubbachuudha. Mootummaan Oromiyaa tan jaamtuun Oromiyaan tun tamii Oromiyaan siigaltee isin dhaabbataniif tamii Oromiyaa siigaltee maarsi gubbaa jirtu moo Oromiyaa siigaltee nama dhibdi dhugaa dubbachuudhaaf uummanni Oromoo kan isin qabsooftaniif kan siigaltee badhaadhina uummata Oromoo wajjin badhaadhinni isin fidanii fi uummata kamii nama dhibe jechuudha. Sila uummata siigaltee ummata Oromootii fi mootummaa naannoo Oromiyaa jettanii maqaa ummata Oromoo qabatanii yeroo uummanni keessan fannoo Amaaraatiin dhumu yeroo ajjeefamu yeroo buqqa'u dhaabbatanii itti ilaaltan. Kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa humni nageenya naannoo Oromiyaa uummanni Oromoo isin waan akka isin taatan isin baree jira. Warra siigaltee nafxanyoota warra uummata Oromoo naannoo Wallaggaatiif Shawaa kana aseenanii fixan sanirra kan siigaltee nafxanyaan guddoon diinni guddaan uummata Oromoo biratti mootummaa naannoo Oromiyaatii fi nageenya naannoo Oromiyaa ta'uu uummanni keenya isin baree jira dhugaa dubbachuudha. Sila quuqama uummata kanaa qabaattanii sila laalaan isin dhageeffamtee uummata kanaaf dirmattanii jirti. Eegumsa uummata kanaa jabeessitanii warra siigaltee shiftoota seenee lafa Oromiyaa seenee uummata Oromoo kan buqqaasaa jiru kan ajjeesaa jiru uummata keenya kan ajjeesaa jiru kana bira dhaabbatanii irraa haleeltanii jechuudha. Sila irraa deebiftanii jechuudha. Yoo dhugaan siigaltee kaayyoo uummataa lafa qabsiisuudhaaf yookaan dhaabbatan taate kun hedduu nama gaddisiisa. Hedduu nama gaddisiisa. Bara Oromiyaa keessatti ilmaan nafxanyaa tokko siigaltee Oromiyaa keessatti yoo kan miidhamu taate mootummaan naannoo Amaaraa akkam jechaa ture amma dura. Oromiyaa seennee siigaltee eegumsa uummata keenyaa goona jechaa turan. Ilhaan kana siigaltee quuqama qabanii jechuu isaan. Meelaan uummata kanarraa waa bare. Mootummaan naannoo Amaaraa waa bare. Akka siigaltee looniitti yeroo hundaa'uu deemuun hin barbaachisu. Gaafa wayyaanee san siigaltee uummata keetiif eegumsa godhaan ture uummata kee fixaa turte. Har'a mootummaa Oromoo tajaan tana keessatti illee uummata keetillee kabajaa itti godhuu dadhabdee jechuudha mootummaan Oromiyaa. Yoom itti goota kabajaa? Yoom nageenya uummata keetii eegita? Yoom daangaa Oromiyaa kabachifta? Daangaa Oromiyaa nu kabachifta. Kun hedduu nama gaddisiisa. Waan akka malee nama dhaga'amaati. Akka malee nama dhaga'ama. Hedduu nama dhaga'amaa jechuudha. Kanaaf warri sooshaal miidiyaa gubbaa jirtan uummata keenya kan jireenya fooyyeffachuudhaaf naannoo Wallaggaatti qubsuma siigaltee gaafa Junaydii fi gaafa Muktaar Kadiisan warra buqqa'ee Wallagga qubsiifamaa ture jechuudha. Uummanni keenya kun uummata siigaltee dhalootaan Harargeeti. Kan miidhamaa jirus uummata keenya dhalootaan Harargeeti.
warra siigaltee hiyyeessota keenya isaanii miidhamaa jira. Kanaaf uummata keenya kanaaf sagalee ta'uu barbaachisaadha. Mootummaan naannoo Oromiyaa uummata miidhamaa jiru kana I don't know waan itti dhiiseef hin beeknu jechuudha. Waan itti dhiiseef hin beeku. Hooggantoonni mootummaa naannoo Oromiyaa keessa jirtan uummata keessanii miti. Uummanni kun uummata argeeti. Mootummaaf itti dhiiftani. Obboleeyyan keessan waan keessan jirreef itti dhiiftani. Dhala Harargee waan ta'eef itti dhiiftani. Kana siigaltee ilaalcha hamaa keessa jiraachuu agarsiisaa jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Ilaalcha fokkotaa qabaachuu keessan nama agarsiisaa jechuudha. Silaa siigaltee ani namni kun namni har'a guduruu keessaa buqqee fi kan manni irra gubamee ajjeefame jenosaayidii irra gaggeeffamte kun silaa nama godina keessaa taate dafeetiin dirmadhaaf dafeetiin dhaqqaba. Poolisiin ergaaf akkas ilaalcha akkasiitutu isinirra calaqqisaa jira jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Kana malee uummata siigaltee uummata keenya hiyyeeyyii kan Harargee irraa buqqee Wallagga naannoo Wallaggaa qubate yeroo siigaltee fannoon Amaaraa seentee uummata keenya buqqaaftee ajjeesaa jirtu kana wanni itti dhiiftaniif isin warri mootummaa naannoo Oromiyaatii fi poolisiin Oromiyaa wanni jettaniif nama keessaniitu keessa jirra. Uummata keessanii miti. Uummata keessanii keessa hin jira. Uummanni kun siigaltee wanni itti dhiiftaniif uummata Harargee waan ta'aniif ilaalcha siigaltee gataantummaa fi dhiphummaa uummata Harargeetiif akka qabdan beekama jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Dhiinni ilmaan Harargee dhaloota Harargee akka dhiiga siigaltee akka sareetti akka laaltan ifa. Kanuma siigaltee wanni biraa takka illee hin jirtu. Silaa dhala keessan taate ati siigaltee qaangoo irra jiru silaa kun dhala kee ta'e arraan tana siigaltee poolisii ergitee jirti nageenya uummata kanaa eeda uummanni kun akkam buqqaane siigaltee bira dhaabbataa jechuudha. Arraan tana uummanni buqqaa jiru kun uummata keenya Harargeeti. Kana siigaltee ilaalcha hamaa kana keessa siigaltee namni biyya hoogganuu hin danda'u. Ilaalcha hamaa bar wanni beekuu qabu beektaa. Uummanni siigaltee Harargee kun ummata siigaltee Oromummaa isin barsiise dhugaa dubbachuudhaaf. Uummanni Harargee kan Oromummaa isin barsiise. Ummata kaleessa siigaltee warra siigaltee amantiidhaan cuubamee nuti siigaltee Itoophiyaa warra jee kana warra jee siigaltee ummata Harargee siigaltee wareegama kafalee arraan tana siigaltee Oromummaa fi Oromiyaa isinirra jala teessanii footoo itti kaatanii itti barraaqtan tana uummata Harargeetutu isin barsiisee beeka. Uummanni kun silaa kabajaa qaba. Arraan tana siigaltee sabboonummaa halkanii guyyaa TV Oromiyaa irraa labsaa turtan kana kan si barsiise uummata Harargeeti. Uummata Harargeeti dhugaa dubbachuudha. Kan Oromummaa fi qabsoon Oromoo uummanni Oromoo kun qabsaawee diina ofirraa cabsuu ni beeka kan si garsiise uummata Harargeeti. Dhugaa dubbachuudha. Jaarraa abbaa gadaa fa'aa isin barsiise. Elama qulxuu fa'aa qawwee siigaltee Oromoon dhukaasuu ni dandeessii isin barsiise. Siigaltee uummata akkasiiti. Arraan tana siigaltee uummata kabajaa qabu uummata Oromummaa isin barsiise. Uummata sabboonummaa isin barsiise. Yeroo Wallagga keessatti fannoon Amaaraatiin uummanni keenya dhumu silaanii dirmattaniif ture. Kanaaf wanni dhiiftaniif wanni uummanni keenya akka buqqa'u fannoo Amaaraatiin siigaltee akka dhumu wanni cal jettaniif uummata saniitu siigaltee warra buqqee warra jenusaayidiin irra gaggeeffamte saniitu uummata Harargeeti. Kana bakka wanni siigaltee itti dhiiftaniif kana. Qabxii harkannee jira dhugaa dubbachuudha. Kanaaf uummanni keenya bal'aan uummanni Oromoo mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaa siigaltee naannummaadhaan cuubamte tan siigaltee gandummaan cuubamte waan taateef uummanni keenya bal'aan siigaltee uummata Wallagga keessa miidhamaa jiru kan siigaltee Wallagga keessa maqaa shaneetiin ajjeefamaa jiru
dargaggoota Wallaggaa kan siigaltee sababa siyaasaatiin mana hidhaa keessa jiru kan miidhamaa jiru hundaaf sagalee ta'uun barbaachisaadha jechuudha. Kana sagalee taanee fi uummata keenyaaf haa dirmannu. Kana malee waan siigaltee waan ajaa'ibaa deemu jira dhugaa dubbachuudha. Dhugaa dubbachuu takka siigaltee mootummaan naannoo Oromiyaa tan jaamtu tun ichi bahatii mootummaa naannoo Amaaraa ja'aatti ifsa dhugaa dubbachuudha. Maaliif maqaa uummata Oromoo qabattee uummata Oromoo eegumsa uummata Oromootiif hongoone nageenya uummata Oromoo yoo neeyne daangaa Oromiyaa woon kabachine eenyummaa Oromummaa akkam banne yoo hin eeyne maali faayidaan? Maaliif mootummaa naannoo Oromiyaa jettee maqaa siigaltee uummata Oromootiif Oromiyaa qabattee kan uummanni keessii galee uummanni Oromoo fannoo Amaraatiin Wallagga kanaa fi Shawaa kana keessa dhumaa jiru eegumsoon gooneef maali faayidaan? Maali faayidaan? Faayidaan ta'e wanni ati yaaddu yeroo hundaa'u siigaltee uummata Oromootiif dargaggeessa Oromoo shane jettee ajjeesu kana siigaltee deeggartoota shanee tokkootu gamana jiraatiti haa balleessinu yoo jettan bar waliin eegi dabar siigaltee fiidanii dargaggeessa Oromoo kan uumaa takka keessan jira siyaasaa keessan jirre akkamitti ajjeefnaa naa dura ajjeesaa siigaltee akkasitti dargaggeessa keenya akka miidhaa jirtan akka balleessaa jirtan akka hidhaa jirtan akka ajjeesaa jirtan ifa jechuudha. Uummata Oromoo siigaltee ajjeesuudhaan dargaggeessa Oromoo baqachiisuudhaaf ajjeesuudhaan poolisii Oromiyaatiif mootummaan Oromiyaa sadarkaa duraarra jettan garuu nageenya uummata Oromoo nageenya Oromiyaa uummata keenya kan siigaltee Wallagga keessatti miidhamaa jiru kan fannoodhaan miidhamaa jiru daangaa Oromiyaa seenanii uummata keenya uummata Oromoo yeroo fixaa jiran kana maaliif itti eeydaniin gaafii guddaa. Isinuu siigaltee humna ajjeeftu san keessaa takka akka taatan nama agarsiisaa jiru mootummaa naannoo Oromiyaa. Kanaaf yoo uummata keetii nageenya uummata keetii eeguu hin dandeenye aangoo san gallakkisi. Uummata kee miskiina siigaltee fannoodhaan uumaa kana eegumsa godhuu hin dandeenye aangoo san gallakkisi qawwee san lafa kaa'ii deemu. Lafa kaa'ii deemu. Kanaaf waan akka malee nama gaddisiisaati. Wanni poolisii Oromiyaa jennuun humna addaa Oromiyaa kan jennuun kun ijoollee siigaltee warra godaanaa warra siigaltee karaarra galu kana irra guddaan siigaltee warra godaanaa poolisii Oromiyaa warri siigaltee humna addaa jaaniin tun warra haadha abbaan beene jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf warri kun siigaltee laalaa takkollee uummata Oromoo ajjechaa uummata Oromoo dhumaatii uummata Oromoo irraa warra hajaa qabu miti. Warra sana godina hundarraa ijoollee akkasiin ijoollee karaarra jirtu ijoollee karaarra godaanaa galtu sana ijoollee akkasii fuudhanii poolisii godhanii jechuudha. Tun siigaltee akkaataa itti nama tumtuu fi akkaataa itti nama balleessitu yaaduu malee uummata nageenya uummata Oromoo kabachiisuu hin dandeessu. Siigaltee nummaan ittiin dhagabtu jechuudha dubbachuudhaaf waan akkasiisanii poolisii Oromiyaatiif humna addaa naannoo Oromiyaa jaanii warra siigaltee abbaan isaan beekamne haatiin beekamne warra karaarra godaanaa siigaltee godaanaa akkasiisaniitu qawweetti kananii poolisii naannoo Oromiyaa jaanii humna addaa naannoo Oromiyaa jaanii warra sani jechuudha. Warri kun siigaltee ilaalaa takkallee uummata irraa hin qabu. Kanaaf uummata siigaltee mootummaa naannoo Oromiyaa ofiin jiru kan uummanni Oromoo diinaan fannoodhaan Oromiyaa keessa dhumaa jiru kan mootummaa naannoo Oromiyaa ifiin jee of yaamu kan daangaan Oromiyaa fannoodhaan cabaa jiru kan daangaa Oromiyaa fannoon seentee uummata Oromoo ajjeesaa jirtu qaanyii guddoo salphina olii shame on you qaanyii akka malee qaanyii waan siigaltee nama qaanfachiisaati. Nama qaanfachiiftan dhugaa dubbachuudha. Kanaaf akka malee nama dhaga'ama. Osuma siigaltee mootummaan naannoo Oromiyaatuun fannoo tana sodaattaa yoo siigaltee qawween siigaltee tafannootuun uummata Oromoo ni ajjeefti. Qawween mootummaa naannoo Oromiyaa fannoon ajjeefti. Itti waliin qabdu jechuudha. Naa sodaa bara uummataa mi bara uummata ajaa'ibaati beekta.
osuma isaan sii galtee mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaa guddoo seeraayyaan osuma jaanii sii galtee Fantaallee irratti nama 25 poolisii Oromiyaatii fi milishaa jalaa ajjeesan kun qaanyii guddamee ilaala. Osuma achi jaaniiti shawaa tana keessa seentee mana 200 ol gubdee uummata keenya buqqaaftee kaan saamtee kutte qaanyii guddoo osuma sii galtee isaan seeraayyaan maarre osuma jaanii sii galtee laal hanqam takka sii galtee warri fannoo kuniif nafxanyaan tun hanqam takka mootummaa naannoo Oromiyaa tan jamtan hanqam takka akka tuffatte laal hanqam takka akka isin tuffatte laal qaanyii guddoo dhugaa dubbachuudha. Osuma uummanni Oromoo sii galtee nageenya uummata Oromoo kabachiisa uummanni Oromoo fannoodhaan dhumaa jiru osuma jaanii jirti Oromiyaa guutuu waliin gaa jirte jechuudha. Uummanni fannoo kun uummata keenya fixuu fi qaasuu irratti istirateejii lafa kaatanii jiran baa dubbachuudha. Istirateejii buqqeensaa istirateejii uummata keenya sii galtee lafarraa dhabamsiisu kana sii galtee eenyuutu uummata Oromoo bira dhaabbata? Eenyu dhaabbata? Waraanni bilisummaa Oromoo kaayyoon isaa guddoon sii galtee diina kuffisee dhabamsiisudha. Garuu mootummaa naannoo Oromiyaa tan sii galtee nageenya uummata Oromoo tan kabachiisuu dandeessu. Irra guddaan maa tarii sii galtee waraanni bilisummaa Oromoo maalii fi fannoo irratti kaanfiin fudhannee jettanii yaaduu dandeessu. Waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa harkaa qabu. Kan Oromiyaa harkaa qabu kan Oromiyaa bulchaa jiru warra bilisiginnaa Oromiyaa kan ifiin jiru kana jechuudha. Kan uummata Oromoo irraa diina dhorkuu danda'u kan lafa Oromiyaa kabachiisuu danda'u kana jechuudha. Kanaaf qaanyii guddaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Haalaan namatti dhaga'ama. Kanaaf uummanni Oromoo bal'aan warri sooshaal miidiyaa irra jirtan uummata sii galtee keessaafuu sii galtee amma warri sooshaal miidiyaa kun warra sii galtee uummata akka uummata keenyaa nagare dhugaa dubbachuudhaaf. Itti fayyadama sooshaal miidiyaa hin beektan. Uummata keenya sii galtee kan walla keessatti miidhamaa jiru kan buqqee kan jenusaayidiin fannoo irratti gaggeeffamte kanaaf sagalee ta'uu dadhabdanii jirtan. Waan biraatiin sagalee ummata akkam akka taatan nama didanii dhugaa dubbachuudhaaf. Akka malee nama didan. Maaliif sagalee ta'uu dadhabnaaf? Kanaaf warri sooshaal miidiyaa irra jirtan kun akka malee qaanyii keessa jirtan ilaalcha hamaa keessa jirra. Uummata keenyaaf sagalee haa ta'an. Kanumaan jechuu barbaada. Mee yaada jiraatan isiniif kennaa yookaan uummata keenya sii galtee warra buqqee kanaas dhalli Oromoo hundinuu sii galtee uummanni kun akka haalli mijaa'uuf deeggaruun barbaachisaadha. Dhaabbachuun barbaachisaadha. Kanaaf yeroo arraan tanaa yeroo jireenya kana ammaati kana siltee uummanni kun ififuu warra beelaan miidhamaa jiru warra jireenyaan miidhamaa jiru hawaasni Oromoo addunyaa irra jirtan uummata bira dhaabbachuun barbaachisaadha. Uummata kana gargaaruun barbaachisaadha. Uummanni keessa sii galtee dirqamatti faca'anii jiranii sila arraa sana sii galtee warra nafxanyaa sii galtee isaan kanaatu Oromiyaa keessa nama 20 isaaniitu arraan tana Oromiyaa gallakkisee jaanii keessin akkasii silaa jiraatte arraan tana miidiyaan Itoophiyaa guddaan sii galtee duruu uummata buqqee haala sii galtee dookumantarii dalaganii silaa duruu Oromoo fi uummata Oromoolee maqaa balleessuu irratti bobbaanee jechuudha. Arraan tana kan miidhamaa jiru uummata keenya. Nuti garuu sagalee ta'uuf dadhabnee uummata keenya bira dhaabbachuu dadhabnee uummata keenya gargaaruu dadhabnee jira jechuudha. Kun sii galtee salphina guddaa keessa jira. Salphina kana keessa bahuun barbaachisaadha. Uummata keenya kan jenosaayidii Wallagga keessatti irra gaggeeffamte kanaaf sagalee ta'uun barbaachisaadha. Kana beektaa amma sagalee ta'uufiin uummanni kun sii galtee bilchinnaa miti. Uummanni kun sii galtee uummanni buqqee fannoo Amaaraatiin dhumaa jiru kun hawaasa hiyyeeyyii hawaasa Oromooti. Hawaasa kanaaf sagalee ta'uuf hin barbaachisa. Hawaasni kun sii galtee hawaasa siyaasaa takka keessa illee jiruu miti. Kanaaf warri bilchinnaatis deeggartoonni bilchinnaatis hawaasni bal'aan Oromootis
warri deeggartoota dhaaba garaagaraa jirtan hundinuu siigaltee hawaasa keenyaaf sagalee ta'uun barbaachisaadha. Kanaaf hundinuu siigaltee dhaabni Oromootii fi hundummaanuu wanni nuti siigaltee bulchuudhaaf wanni maqaa itti tolfannee deemnu uummata kana jechuudha. Uummata Oromoo kan jennu kana yeroo uummanni Oromoo rakkoon dura geessee sagalee ta'uuf hin barbaachisaadha. Paartiileen hundinuu yeroo uummanni kun miidhamu isinii sagalee ta'eef tokko nagarree jechuudha dhugaa dubbachuudha. Paartiileen siyaasaa hundinuu sagalee ta'uuf hin barbaachisaadha. Kanaaf ammarraa eegalte paartiileen Oromoo hundinuu uummata keenya kan Wallagga Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti fannoodhaan ajjeefame kan inni irra gubame kan buqqee kanaaf sagalee ta'uun barbaachisaadha jechuudha. Yoo sagalee hin taaneef ilaalcha hamaa siigaltee gandummaa san keessa jiraachuu paartiileen hundinuu beekuun barbaachisaadha jechuudha. Akkuma reefuu jenne san. Kan uummata keenyaaf sagalee haa taanu uummata keenya biraa dhaabbannu kanumaan jechuu barbaada. Mootummaan naannoo Oromiyaa fi poolisiin Oromiyaa humni addaa Oromiyaa ta'uun Oromoo ajjeesuu fi Oromoo hidhuu fi Oromoo balleessuu irratti bobbaatan mee xiqqoo dhaabbadhaatii haala siigaltee uummanni keenya keessa jiru madaala. Fannoon Amaaraatuun maaliif Oromiyaa seentee daangaa Oromiyaa maaliif cabsitee an seera kamiin kabachiisuu ta'ajii of madaali. Mataa kee gaafadhu dhugaa dubbachuudha. Tanuma of gaafadhu. Uummata kamiin bulchuu deema? Daangaa uummata kamiitiin eeguu deema? Eegumsa uummata kamiifiin godhu jira? Maaliif siigaltee warri nafxanyaa kun fannoo Amaaraatuun daangaa Oromiyaa seentee uummata keenya maaliif buqqaaftee maaliif jenosaayidii irra gaggeessite jii poolisiin Oromiyaa of gaafadhu. Eessa akka jirtu of gaafadhu. Salphina keessa akka jirtu of gaafadhu. Sorry. Kanaaf kufaatii hamaa keessa jirtanii warra siigaltee maqaa Oromiyaa yaammatu warra poolisii maqaa Oromiyaatiin moggaafatu kan uummanni Oromoo gisee fannoodhaan dhume dhaabbatee warra laalu salphatoo siigaltee kan siigaltee mootummaan naannoo Amaaraa sanilleen fannoon naannoo Amaaraa sanilleen namni inni tuffatu poolisii Oromiyaatii fi mootummaa naannoo Oromiyaati dhugaa dubbachuudhaaf. Waan jee gaafa siigaltee deeggarsa akkasii walitti qabanii gaa Oromoo tanarraa miskiina Oromoo warra siigaltee ifiifuu beelaan jireenyi dhukkee irraa kaasika. Uummata keenyarraa dhiboota fuudhanii yeroo geessan warri Amaaraa kun maal jee beektu poolisii Oromiyaarra loon Oromiyaa kanaa irra wayyaa jaanii siigaltee miidiyaa isaaniitiin. Uummata kanaa kana jechuudha. Uummatis tuffatu jechuudha. Uummanni jalqaba uummata Oromoon tuffatu. Warri nyaatiif fannoon kan tuffatu kan si tuffatu eenyu tuffata? Poolisii Oromiyaa tuffata. Mootummaa naannoo Oromiyaa tuffata. Maaliif isin tuffata? Isiniitu daangaa Oromiyaa hin kabachiifne. Isiniitu uummata Oromoo uummanni Oromoo yeroo dhumu dhaabbattanii ilaaltan kun siigaltee qaanyi kanaaf si tuffata. Salphina keessa jirta ka'iitii uummata kee bira dhaabbadhu. Ka'iitii daangaa Oromiyaa kabachiisi. Ka'iitii uummata kee kan baqachiisu ammallee baqachiisuuf karoora qabdi. Warri fannoo Amaaraa naannoo Horroo Guduruu saniin uummata kee bira dhaabbadhu. Uummata kee bira dhaabbadhu daangaa kee kabachiisa. Sani siigaltee gootummaan sani siigaltee dhiirummaan. Kanaaf ati poolisii Oromiyaa humna addaa Oromiyaa kan warri nafxanyaa kun siigaltee akka horiis ilaalu ati namummaa qabdaame ati nama siigaltee warra nafxanyaa isin tuffata. Mootummaa naannoo Oromiyaa warra nafxanyaa kanaatu fannoo Amaaraa isin tuffata. Ijoollee siigaltee shiftaasanii isin tuffata. Shiftaasanii siigaltee dhala Oromoo isin bira ajjeesa. Dhala Oromoo isin bira ajjeesa. Daangaa Oromiyaa cabsanii siigaltee uummata keenya buqqaasaa jiran qaanyii guddaa kana keessaa ba'uun barbaachisaa yoo nama taate siigaltee. Kanaaf kanumaan jechuu barbaadaa galatoomaa fayyadaa nagaan jiraadha.